finishing off Martina. Salah! akkasitti bahaaf hin yaadamne garuu ammoo Mohamed Salah gaafa tokko Liverpool akka gadhiisu ni beekama. Taphattoota ciccimoo Premier League England kan yeroo maraa keessaa tokko kan ta'e The Egyptian King Mohamed Salah umura bara dorgommii kana Liverpoolitti nagaadhaan machuuf murteesse. Mohamed Salah fooytuu warra zareersi Liverpool lakkoofsa 11 uffatee waggoota 9 dabarseera. Dorgommii hundaan taphoota 435 taphate. Hanga xumura bara dorgommii kanaatti taphoota dabalataa 15 irratti carraa taphachuu ni qaba. Liverpool Champions League fi FA England carraa shaampiyoonii ta'uu ni qaba. Ta'us xumura bara dorgommii kanatti kilabichi waancaa haa fudhatu waancaa malee Salah egeree isaa iddoo biraa akka ta'u ifoomse. Bara 2017 Rooma irraa Liverpooliif kan mallatteesse Salah ergasii as goolii Premier League 189 galchuun taphataan isa caalu hin jiru. Kubbaa goolii tan 92 ammoo hiriyoota isaatiif mijeessuun gooliiwwan Premier League England 281 irratti hirmaateera. Walumaa galatti Liverpooliif dhuunfaa isaatiin goolii 255 galchuun Yarrashii fi Roger Hunt qofaan caalamuun taphataa Liverpool goolii hedduu galche sadaffaadha. Waancaa Champions League tokkoo fi Premier League 2 dabalatee waancaa 8 Liverpool waliin injifate. Dhuunfaanis yeroo 4 goolii Premier League hedduu taphataa galche ta'uun yoo badhaafamu, yeroo 3 ammoo taphataa cimaa waldaa professionaalaa kubbaa miilaa England ta'uun taphataa gita hin qabnedha. Yeroo 7 taphataa cimaa ji'a, yeroo 2 ammoo taphataa cimaa Premier League England ta'uun badhaafameera. Ganna darbee Salah walii galtee hanga bara 2027 Anfield isa tursiisu mallatteessee ture. Garuu ammoo yeroon isaa osoo hafuu waxabajjii 30 booda walii galtee kamuu irraa bilisa ta'uun egeree isaa ofiif murteeffata. Liverpool score at the cup end. Taphataan kilabicha keessatti maqaa guddaa horatee fi waggoota 30 booda Liverpool waancaa Premier League waliin walitti deebise kuni haala kanaan walii galtee isaa adda kutee deemaaf hin eeggamne ture. Salah ji'a muddee darbee filannoo jalqabaa irraa gara teessoo jijjiirraatti gadi bu'e. Achi booda inuma Arne Slot guutumatti garicha keessaa hambisuu eegalanii Elland Roaditti miidiyaaf yaada kenneen hariiroon leenjisicha waliin qabnu adda citeena, akka konkolaataa jalatti na darbaniitti natti dhagama jechuun gaddaan miidiyaatti dubbate. Arne Slot waan inni kilabichaaf hojjete yoo ilaalle fi taphoota hundaa jalqabarraa seenee taphachuu nama barbaadu Salah teessoo jijjiirraa irra kaa'uun ulfaataa ta'uu amananii turan. Garuu ammoo Liverpool ganna darbee jijjiirraa taphattootaatiif qofa paawundii miiliyoona 400 fi miiliyoona 50 baasuun murtoo kana dirqamaan akka fudhatan isaan taasise. Kun ammoo Arne Slot qofaan murtoo darbee osoo hin taane daayirektara ispoortii kilabichaa Richard Hughes dabalata. Bara dhufurraa kaasee Alexander Isak, Florian Wirtz fi Hugo Ekitike filannoo jalqabaa Slot ta'uuf eeggamu. Tooftaan Arne Slot kun ammoo egeree Mohamed Salahtiif yaaddoo ta'uu hubachuun taphatichis yeroon kilabicha gadhiisuu murteesse. Salah wantoota kilabicha akka gadhiisuuf isa dirqamsiisan keessaa inni biraa yaada Elland Roaditti waa'ee hariiroo leenjisaa waliin qabanii adda cituu dubbate sanaaf adabamuu isaati. Mohamed Salah kilabicha akka gadhiisu kana duras wantoonni akeekan hedduu turaniiru. Ta'us yeroon isaa beekamuu isaa qofatu jaallattoota kubbaa miilaa ajaa'ibsiise. Salah toora miidiyaa hawaasummaa isaa irratti yaada katabeen kuni kutaa jalqabaa nagaadhaan mannaa kootiiti jedhe. Kilabichi kabaja deeggartoota isaatiif qabuuf jecha murtoo isaa dafee akka isa beeksisu Salah gaafateera. Bakka bu'aan Mohamed Salah Raamii Abbaas akka jedhetti Mohamed Salah bara dhufu eessatti akka taphatu eenyumtuu hin beeku jedhe. Murtoon kilabicha gadhiisuu ulfaataa ta'us Salah yaadannoon hin dagatamne godhamee fi kilabicha gallakkisuu barbaada. Ani tasuma kilabnii fi magaalaan kun maal akka ta'e gadi fageessee yaadee hin beeku. Manni magaalaa kanaa jireenya koo keessatti iddoo olaanaa qaban yaada Salah toora miidiyaa hawaasummaa isaa irratti katabeedha. Room between him and goal, but he still finds that bottom corner with a block. 2017 yeroo kilabichaaf mallatteessu harka dhibba kilabicha tajaajilee waan qabu hundaan nan kennaa fi Anfield dhufuu kootti gammadeera, kilabichaaf waancaa fiduu barbaada jedhee isas hojiin agarsiiseera. Taphataan duraanii Liverpool Jamie Carragher Salah kilabicha gadhiisuun akka xumuramuu jabana tokkotti ilaalama jedhe. Taphattoota garee isaa keessaa Andy Robertson ati taphataa cimaa Premier League yeroo maraati yoo jedhuun Cody Gakpo ammoo Salah goota kubbaa miilaa isa dhugaati jedhe. Seenaa
Premier League Englandin taphattoonni akka Sergio Aguero, Andy Cole, Didier Drogba, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Alan Shearer, Luis Suarez fi Mohamed Salah warreen seenaa hin dagatamne qabanidha. Isaan keessaa Salaan milkii hedduu gonfachuudhaan namoonni sadarkaa jalqabaa irra ka'an hedduudha. Ta'us kana booda Mohamed Salah Premier League keessatti carraan arguu keenya xiqqaadha. Bara dhufu gara liigii Saudi Arabia yookaan ammoo gara Major League Soccer imala jedhamees eegama. With a quarter of an hour to go, Liverpool score at the Kop end after João Cancelo was turned inside out by Mo Salah. Shampiyoniin addunyaa yeroo afurii Itaaliin hirmaannaa waancaa addunyaa argachuudhaaf gulaalii walakkaa xumuraan har'a Ayirlaand kibbaa waliin ni taphatti. Bara 2014 booda waancaa addunyaa irratti hirmaachuu kan dadhabe gareen Itaalii kufaatii kubbaa miilaa biyyattiitu kana fide jedhameera. Musbauddiin Shifaamoo dabalata qaba. Kilaboonni Seerii A Italii taphattoota biyyattii caalaa dandeettii taphattoota biyyoota biroof dursa kennuun kufaatii gara biyyaalessaa Italiif gumaache. Bara 2006 waggoota 20 dura gareen Italii France injifachuun shaampiyoonii addunyaa ta'e mamii tokko malee garee cimaa biyyattii yeroo hundaati. Gianluigi Buffon, Cannavaro, Alessandro Del Piero fi Francesco Totti taphattoota jajjaboo bakka hundatti dandeettii olaanaa qabanii fi Marcelo Lippi leenjaa milkaa'edha. Gareen Italii umrii 21 gadi Cesar Maldini leenjuu bara 1992 hanga 1996 yeroo sadii shaampiyoonii Awurooppaa ta'ee ture. Garee Italii umrii 21 gadi Cesar Maldini leenjuu kana keessatti Buffon, Cannavaro, Totti fi Del Piero kan argaman yoo ta'u, liigota biyyattiif kilaboota kan akka Parma, Napoli, Roma fi Juventus keessattis taphattoota adda duree turanidha. Yeroos kilaboonni Italii amantaan taphattoota biyyattii irratti qaban olaanaas ture. Ammatti kilaboonni Italii taphattoota biyya keessaa caalaa amantaan taphattoota biyyoota biroof qaban ni caalaa kan jedhu kubbaa miilaa Italii irratti kan barreessu Emmett Gates. Rakkoon kun ammoo kilaboonni Seerii A rakkoon maallaqaa gaafa isaa mudatu dargaggoota biyyattiif dursanii kennuu kan jedhuunis wal faalleessaa jedhe. Dursa kennaa kan jiran dargaggoota biyyoota biraarraa dhufaa jiraniif jechuun ni dubbata. Ogeeyyiin kubbaa miilaa Awurooppaa Julian Lawrence akaadaamiiwwan Italii keessatti argaman bakka bu'oota horachuu irratti gogiinsi isaan mudachuu ibsuun kanaafis maallaqa baasuun taphattoota mallatteessuuf kilaboonni akka dirqaman kaase. Italii waliin shaampiyoonii addunyaa kan ta'e Del Pieroon kubbaa miilaa biyyattii irratti dinagdeen invest ta'aa jiru xiqqaa ta'uun rakkoo ta'uu ibsa. Kun ammoo goliiwwan 400 fi 87 bara dorgommii kana Champions League Awurooppaa irratti galan keessaa taphattoonni lammummaa Italii qaban goolii 8 qofa galchaniin. Kun kufaatii jiruuf ragaa ta'a jedha Del Pieroon. Har'a Italiin waltajjiiwwan lamaan booda waancaa addunyaatti deebi'uuf Ayirlaand kaabaa kan keessummeessitu ta'a. Italii waliin shaampiyoonii addunyaa kan ta'e Gianluigi Buffon xiyyeeffannoon taphattoonni Italii morkii Ayirlaand kaabaa waliin qabaniif ta'uu ibsee jira. Biyyoonni Awurooppaa 4 tikeetii gara waancaa addunyaa 2026 isaan geessu argachuuf har'a ijibbaata morkatu. Shaampiyooniin yeroo 4 Italii bara 2014 booda hirmaannaa jalqabaa argachuuf Ayirlaand kaabaarraa morkii jabaatu ishee eeggata. Kallattiin hirmaachuu dhabuun dhiibbaa keessa kan gale gareen Gennaro Gattuso leenjuu shaampiyooniin addunyaa yeroo 4 Italii bara 2014 booda dorgommii kanarratti yeroo jalqabaatiif hirmaachuuf morkiin taasisus xiyyeeffannoo argata. Bara 2006 waancaa addunyaa erga fudhateen booda riikardiin Italii waancaa addunyaa irratti qabdus gaarii miti. Bara dorgommii 2010 fi 2014 ramaddiirraan yoo gaggeeffamtu waltajjiiwwan bara 2018 fi 2022 osoo hin darbin hafte. Kufaatii biraa hambisuuf Italiin har'a Bergamo staadiyoomii New Balance Arena namoota 25,000 keessummeessuu irratti Ayirlaand kaabaa injifachuu qabdi. Sana kan dabartu yoo ta'e gulaalli xumuraan Wales yookiin Bosniyaa fi Herzegovina keessaa kan injifate waliin taphachuun hiree ishee murteeffatti. Miseensi garee teeknikaa Italii kan ta'e Gianluigi Buffon xiyyeeffannoon isaanii tapha har'aa Bergamotti isaan eeggatuuf akka ta'e ibsee baatii afuriif tapha kanaaf qophaa akka turan ibsuun yoo milkaan sana booda waa'ee Weelsii fi Bosniyaa yaadu eegallaa jedhe. Ayirlaand kaabaaf kabaja kennuufi qabnas jedhe jira. Gaazexeessaan Italii Daniel Veerim Gattusoon tapha jalqabaa isaa Bergamotti goolii 5-0 Istooniyaa injifachuun eegaluu ibse. Italiin waggoota 65f
Bergamo taphoota 5 taphatteen osoo hin mo'amin imalaas jirti. Italiin milkaa'ee fi waancaa addunyaaf yoo dabarte ramaddii B keessa seenuun Kanaadaa, Kaataarii fi Switzerland waliin taphatti. Morkii biroo walakkaa xumuraan Tarkiyyeen Roomaaniyaa, Poolaand Albaaniyaa, Weels Bosniyaa, Yukreen Sweden, Slovaakiyaan Kosovo, Deenmaark Macedooniyaa Kaabaa, Riippaabilikni Cheek, Riippaabilik Ayerlaand waliin taphatu. Gareen biyyaalessi Itoophiyaa Morokootti shaakala jalqabe. Gareen biyyaalessi Itoophiyaa gulaallii duraa waancaa Afrikaa bara 2027 tapha jalqabaatiin boru Morokoo isteediyeemii El Jidaaditti Sa'otomii fi Pirinsipee waliin morkata. Leenjisaa Yohaannis Saalee taphattoota 23 guraandhala 7 irraa eegaluudhaan Finfinneetti qopheessaa turuun ni yaadatama. Dursaan taphattoota Itoophiyaa Gaatoch Paanum gaddeessa mudateen garee kana wajjin hin imalle. Leenjisichi taphattoota 23 qabachuudhaan kaleessa El Jidaad ga'aniiru. Shaakalli isaanii jalqabaas kaleessa Morokootti kalee galgala hojjechuun isaanii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa beeksiseera. Itoophiyaan gulaallii duraa tapha jalqabaatiin boru Morokoo El Jidaaditti Sa'otomii fi Pirinsipee waliin taphatti. Tapha deebii immoo Gibxata dhufu isteediyeemii Dirree Dhawaatti morkachuun gulaallii waancaa Afrikaaf darbuun mirkaneeffatti. Akkuma Itoophiyaa biyyoonni sadarkaan kubbaa miilaa isaanii Afrikaa irraa gad aanaa ta'e 12 gulaallii duraa kana irratti ni hirmaatu. Biyyoonni 6 gulaallii kana keessaa darban biyyoota 42 waliin gulaallii waancaa Afrikaa bara 2027 biyyoonni baha Afrikaa, Keeniyaa, Ugaandaa fi Taanzaaniyaan keessummeessan irratti ni hirmaatu. Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaan baankiin daldala Itoophiyaa Machaal waliin qixa ba'e. Torbee 21ffaa Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaan dursaan liigichaa baankiin daldala Itoophiyaa Machaal waliin goolii tokko qixaan xumure. Taphoota lamaan darbaniin goolii 11 galchuun dursumaa liigichaa Itiyoo Elektiriik irraa kan fudhate baankiin daldala Itoophiyaa sadarkaa sadaffaarra kilaba jiru Machaaliin qoramuun daqiiqaa dhumaarratti goolii keessummeesseen qixa ba'e. Nigist Baqqalaa boqonnaa deebii daqiiqaa 66ffaarratti goolii baankiin daldala Itoophiyaa ittiin dursu galchite. Turist Lammaa immoo daqiiqaa 90ffaarratti goolii qixeessituu Machaaliif galchuun taphichi qixaan xumurame. Shaampiyoonni waggoota 5 darbanii baankiin daldala Itoophiyaa qabxii 55 ammas liigicha dursaa jira. Machaal qabxii 44 sadarkaa sadaffaarra jira. Tapha biraatiin morkataan waancaa biroo Itiyoo Elektiriik goolii 2-0dhaan buna Sidaamaa mo'achuun taphoota lama booda gara injifannootti deebi'e. Hiddat kaasuu daqiiqaa 53 fi 57ffaarratti goolii Itiyoo Elektiriik ittiin injifate galchitee jirti. Itiyoo Elektiriik qabxii 55 gaachuudhaan baankii daldala Itoophiyaa waliin qixxaatee garaagarummaa gooltiin caalamee lammaffaarra jira. Har'a bunni yirgaa caffee Finfinnee waliin, Booleen Baahar Daar waliin, Dirree Dhawaan Arbaa Minci waliin taphatu. Liigii olaanaa Itoophiyaan Shaashamanneen naqamtee injifate. Liigii olaanaa Itoophiyaa Ramaddii Aatiin isteediyeemii Jimmaatti taphatameen tapha jalqabaa torbee 14ffaan darbiin Oromiyaatiin Shaashamanneen goolii 3-1 naqamtee injifachuun sadarkaa isaa fooyyeffate. Tamasgen Duubaa boqonnaan dura goolii naqamteen ittiin dursu galcheetii ture. Ta'us boqonnaa deebii caalmaa fudhachuudhaan gara dirreetti kan deebi'e Shaashamanneen Ibraahim Kadir goolii 2 akkasumas Muhabbaa Adam goolii 1 dabalaniin injifannoo kilabichaatiif gumaachaniiru. Daqiiqaa 73ffaarratti naqamteen peenaalitii argate. Istifaanos Tamaam osoo ittiin fayyadamin hafe. Bara darbe Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessaa kan gadi bu'e Shaashamanneen qabxii 21 sadarkaa 4ffaatti ol siqeera. Waggoota darbaniin gara Pirimeer Liigiitti guddachuudhaaf dhiyaatee osoo hin milkaa'iniif kan hafe naqamteen qabxii 7 qofaan sadarkaa dhumaarra kilaba jirudha. Eertiraan waggaa 18 booda gulaallii waancaa Afrikaatti deebite. Gulaallii waancaa Afrikaa bara 2027 keessa seenuuf biyyoota sadarkaan kubbaa miilaa isaanii gad aanaa ta'e 12 gulaallii duraa taasisaa jiraniin Eertiraan kaleessa goolii 2-0dhaan Istuwaanii injifatte. Eertiraan leenjisaa lammii Ijipt Hisham Yaakaaniin leenji'aa Morokootti tapha jalqabaa Istuwaanii waliin taphatteen 2-0dhaan mo'atte. Bara 2016 fi bara 2016 Pirimeer Liigii Itoophiyaan goolii hedduu galchuun kan xumuree fi amma kilaba liigii Ijipti keessa kan taphatu Ali Suleemaanii fi taphataan umrii 18 gadii Sheffield United Iyyoob Abraa gooliiwwan injifannoo Eertiraaf galchaniiru. Taphattoota 23 garee kana tajaajilan keessaa 14 biyyoota garaagaraa keessatti taphattoota taphachaa jiranidha. Eertiraan waggaa 18 booda injifannoon gulaallii waancaa Afrikaatti deebite.
har'a Seychelles Lesotho waliin, Jibuutiin Suudaan Kibbaa waliin ni taphatu. Boru tapha Itoophiyaan Saawutamee fi Pirinsipee waliin taphatu dabalatee Chaad Burundii waliin, Somaaliyaa Moorishees waliin ni morkatu. Manni murtii jibbaata ispoortii idil addunyaa kaas oliyyannoo Senegaal mirkaneesse. Waancaa Afrikaa amajjii darbeen Senegaal 1-0dhaan Morokoo injifachuun shaampiyoonii taatus naamusa dorgommii kana irratti mul'ateen konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa kaaf forfeedhaan waancaan Morokoof akka kennamu murteessuun ni yaadatama. Taphattoonni Senegaal peenaalitiin isaan irratti kennamee mufachuudhaan dirree dhiisanii bahuun daqiiqaa 17 booda deebi'anii taphachuun ni yaadatama. Erga san booda Ibrahim Diaz peenaalitii Morokoo osoo hin galchin hafe daqiiqaa dabalataa 30 jidduutti Pepe Guen goolii injifannoo Senegaaliif galchuun Senegaal shaampiyoonii taatee turte. Ta'us ji'a lama booda injifannoon kun torbee darbee Senegaal irraa fudhatamuun Morokoof kenname. Amma immoo Senegaal mana murtii jibbaata ispoortii idil addunyaa kaasitti oliyyannoo galfattee jirti. Daarektarri olaanaan kaas Mati Buureeb garee fi deeggartoonni murtee dhumaa beekuudhaaf fedhii guddaa akka qaban ni hubanna. Kanaaf murtiin hanga danda'ameen saffisaan akka kennamu ni taasifna. Mirga qaamolee hundaa dhaddacha haqa qabeessaan ta'een ilaalaa jirra jedhani. Ibsa kaas baasee irratti guyyaan xumuraa murtoon itti kennamu adda hin baane. Ta'us ji'a ja'aas akka murteen kennamu ni eegama.